Umurii ishee 40tti heerumtee 45 yoo taatu YouTube eegaltee waggaa 3 booda immoo ni ulfooftee 49 yoo taatu mucaa godhattee dorgommii bareedinaatiin umurii 50tti badhaafamtee irra deebiin 51tti badhaafamtee 52 yoo taatu YouTube ishee subscriber 50 irraa ji'a 2 keessatti subscriber 165 galee akka isheen jettutti wanti hunduu kanaaf raawwate adeemsuma keessadha. Kanaaf miira nama kolfisiisu keessan jira ammayyuu waan baay'eetu jireenya koo keessatti mudachuuf jedha. Kanaaf yeroo hunda Waaqayyoon umurii dheeraa kanaaf kennuun kadhadhaa jetti. Ni ture jechuun hin raawwatu jechuu miti. Oromoon yeroo mammaakuu obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha. Yeroon Waaqayyoo sirrii fi mudaa kan hin qabnedha. New York Kaalifoorniyaatiin sa'aatii 3 dursitii garuu Kaalifoorniyaan dadhabduu ishee hin gochisiisu. Namni tokko umurii isaa 22tti eebbifama garuu hojii gaarii argachuuf waggaa 5tti fudhata. Namni tokko umurii isaa 25tti hoogganaa dhaabbataa ta'a ta'us waggaa 50faasaatti du'a. Kaan immoo umurii 50tti hoogganaa ta'ee hanga umurii 90tti jiraata. Obaamaan umurii isaa 55tti pirezidaantummaa fixee Tiraamp garuu umurii isaa 70tti pirezidaantummaa jalqabe. Kun Tiraampiin duubatti hafaa isa hin jechisiisu. Jireenyi kiristaanummaa keenyas fannoo nuti baannuun adda addadha. Waliigalatti yeroon meeshaa Waaqayyoo keessaa isa tokkodha. Inni yeroo isaatti waan hunda gaarii godhee hojjeta. Kanaaf asiif achi ilaalaa waan hundumaan durfamtee yookaan dursitee sitti hin fakkaatin. Namni hundoo fiigicha jireenyaa fi kaayyoo itti uumamee qaba. Ati duuka buutuu Kiristoosii kanatti jiraattuufis ofii kee osoo hin taane isa si jiraachisee fi isa si jiraachisu Kiristoosiif. Kanaaf Kiristoositti gammadii hundumti keenya bakka murtaa'aa mataa keenyaa qabna. Naaf bira kee ilaaluurra gara fuuldura kee ilaalaa, haala ilaaluurra Yesuusiin ilaalaa, deemsa kee deemi. Wanti suuraa irratti argaa jirtu kun shittoo Flower Bomb Victor jedhamudha. Gatiin isaa immoo $2 Ameerikaa 2500 dha. Gara qarshii biyya kanaatti yoo deebisnu 2500 baay'isuu 50.69 birrii 100 fi 26 fi birrii 725 ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana gatiin isaaniis ta'e fooliin isaa jaallatamuudhaan sadarkaa tokkoffaa irra jira. Kan nama dhibu garuu hammi isaa immoo miiliitira 50 qofaadha. Shittoo kana gaafa gubbaa isaa ilaaltan waanuma xiqqoo gatii hin baasne fakkaata. Garuu dhangala'oo qaruuraa kana keessa jiraatu gatii isaa mi'eesse. Kan gatii isaa ol ka'ee foolii isaaf jecha malee bareedina qaruuraa isaaf gubbaarraa mul'atu kanaaf miti. Dhangala'oon kun utuu qaruuraa bifti hin tolle keessaas taa'ee foolii isaaf jecha inuma barbaadama. Namni shittoo kana dibatee deemullee fuula nama fuulduratti hammi isaa ol ka'aadha. Shittoon kun lafa hundumaatti hin argamu. Akkuma gatii isaa iddoo argama isaallee addadha. Mee si keessa maaltu jira? Maaltu si guutee jira? Iddoon argama kee hoo eessadha? Yeroo kana namni kan inni xiyyeeffatu bareedina isa gubbaa irratti malee bareedina isa keessaa irratti miti. Inni ilaalus inni ilaalamus ilaalchisaa isa gubbaa kana irratti darbuu hin danda'u. Obbolee koo waa tokkoon sitti hima. Gubbaa kee kukkuulutti yeroo kee hin qisaasessin. Sababni isaas inni ati itti dadhabdu kun hundumtuu boora akka fixeensa coollagee ni bada. Dhimmi isaa dhimma umuriiti. Bareedinni kee inni keessa kee garuu bara baraan si waliin jiraata. Akkuma shittoo kanaa gatii mi'eessuu kan danda'u wanta si keessa jirudha malee isa si gubbaa jiru kana miti. Tarii har'a gubbaa kee ilaalee namoota danuutu si barbaada ta'a. Garuu na amanii warri amma si afarsan kun yeroo muraasa booda si biraa harca'u. Keessi kee foolii gaarii kenninaan garuu booris har'as hundumaatu si urgeeffachuuf barbaada. Ati qofti keessa kee bareechuu irratti yeroo kee gubi malee gatiin kee guddaadha. Kanaaf taa'ii of ilaalii namni maal koo jaallachaa jira jedhi. Wanta bara darbee na keessa jiraatuuf keessaa qabaa jedhiitii of gaafadhu. Sammuu kee beekumsaan gabbisii, onnee kee jaalalaan haaromsii, fuula bareedu irraa keessa bareedutu kuni nama si jechisiisa.
namoota baay'eetu uffannaa fi fuula bareedee keessi daalachaa'ee ati garuu ilaalcha sirrii qabaadhu keessa kee bareedi. Badaa gubbaa kee irratti hin xiyyeeffatin keessaan foolii toli. Gubbaa kee utuma sukkumtee miicituu yeroon akkas irratti hin dhumne. Akkuma shittoon kun shittoo warra kaan irraa sababa foolii isaaf jecha gatiin isaa mi'aawaa ta'e barbaadame ati wanta si keessattu gatii kee si mi'eessaa waan ta'eef yeroo itti hin kennin har'uma jijjiiramuu jalqabi. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Fooliin keessan akka foolii Kiristoos haa urgaa'u. Hafuurri qulqulluun gatii keessan haa mi'eessu. Ayota singenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lole atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadanna sitnaaf waaqa Sinafwaga, Jesus, Sinafwaga, 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 Jesus, Sinafwaga. Waka Ibrahim kamu, sedua mereka haleluya, sidna waka. Sempat cuy sati, ulfinat samela. Ayota singenye, ketidan numera. Iga nublolake atsamin dagana wan Yesus nufte barumania dana salva chuisati amena layota singenye gatidan numera Iga nublolake atsamin dagana wan Yesus nufte barumania dana haleluya Jalalike undanolite Ilubu kenyu amanaf kenituti Mal jalali kanar rajalo Yesus ko kenyu isimada Jalalike undanolite Hallelujah Lubu kayo ang manap kanituti Marjalali ikanar na jalo Jesus ko inyo'y simada Jalali kayo undanoliti Hallelujah Lubu kayo ang manap kanituti Jalali ikanar rajal Hallelujah Yesus ko inyo'y simada Oh Hallelujah
Jesus Koptako Hunde Senako Sinan Parede Daganterako Ila Simbe Ulfata